Abbaan alangaa waliigalaa qondaaltota mootummaa 59 yakka malammaltummaatiin shakkaman to'annaa jala oolchuusaa beeksise. Korporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa warshaalee sukkaara 13 mootummaa turan gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti dabarsuudhaaf. Humni waraanaa Sudaan mana maree waraanaa hundeessuun isaa mormii uummataa caalaatti kakaasaa jira. Multan kabajamoo daawwattoota keenyaa televezyiinii Itoophiyaa sagal Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana isinitti himnaa oduu waliin nama bitashoometii gara bal'ina oduuwwan irratti dabarra. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mootummaan gaaffilee misoomaa godina Wallaggaa bahaastee kan Oromiyaa lixaa deebisuudhaaf kan hojjetu ta'uu fi uummannis jireenya isaa jijjiiruuf dammaqinaan hirmaachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa furuuf haalli nageenyaa godina lixaa Oromiyaa amansiisaa ta'uu qaba jedheera. Dr. Abiy fi obbo Lammaan magaalaa Naqamteetti uummata wajjin marii gaggeessanii jiru. Rostola. Istaadiyeemii Wallaggaa eebbisiisuuf gara lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan imalan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummata waliin magaalaa Naqamteetti mari'ataniiru. Wayituma kanatti Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed yoo waltaanee hojjenne injifannoo arganne cimsachuu ni dandeenya jedhan. Ka'umsa keenya hin beekna. Humna keenya hin beekna. Isa nu kaase hin beekna. Haqaan tajaajilaa jirra. Waa'ee moo'ichaa har'a dhiisaa kaleessayyuu shakkii hin qabnu. Dr. Abiy yoo uummata wajjin waltaanee hojjenne carraalee misoomaa godinaalee lixa Oromiyaa deebisuun ulfaataa hin ta'us jedhaniiru. Gaaffilee misoomaa hawaasa godinaalee lixa Oromiyaa deebisuufis waadaa sobaa uummataaf galuun hin barbaachisu jedhan. Hiyyummaa, hojii dhabdummaa, baabura, warshaa gaaffii akkasii kaastaniittu kan baaburaa Naqamteen biyya soosaan deemaa Amboodhaan dhufee Jimma deemaa kan jedhu suni filannoo bara darbeef kan dubbatame malee naannoo Oromiyaa keessatti kan hojjetame hin jiru. Nuti immoo kan jechaa jirru saba sobuurraa arraboo fi kutachuu wayyaa hin ta'u sobuun jechaa jira. Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanis gaaffilee hirmaattota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Nuti jedhan Pireezidaanti Lammaan nuti hooggantoota olaanoon saba Oromoo irraa dhalanne biyyaa fi saba Oromoo bakka buunee fayyadamummaa uummata keenyaaf waan dandeenyu hundumaa ni raawwanna jedhan. Dhugaan hojjennaan uummata guddaa qabnu wajjin taanee rakkoo kamuu hiikuun akka danda'amus himan Pireezidaanti Lammaan. Kan bakka nu buufates uummata kan saba kan eenyuyyuu bakka nu buufan. Hamma anaaf naa galutti hamma nuuf nu galutti rakkoo saba keenya gaaffii saba keenya caba saba keenya deebisnee fayyisuu isaaf hojjechuun dirqamni keenya hin hangafaaf inni dura daba hojjenne nu milkaa'a jennee yaadne dhugaa qabannee hojjenneeyyuu maal dhabne. Kana malees rakkoo carraa hojii dargaggootaa hiikuuf gaaffii ka'e irratti hojii guddaan hojjetamus garuu rakkoolee carraa hojii biyya kanaa furuuf mootummaa qofti humna akka hin qabne himan. Amma ji'a 4, ji'a 5, ji'a 6 irraa dargaggeessa hojii dhabe magaalaa Naqamtee irratti Gimbii irratti maaliif hin ijaarre nuun jettu yoo ta'e hin ta'u maal akka ture hin beektu waan ta'eef garuu hojiitti galchuun dirqama fala biraa hin qabu. Rakkoon keenya ammas kan hin dhoksine rakkoon nageenyaa lixarra jiru takkaa ol ba'a takkaa gadi bu'a takkaa hin qabbanaa takkaa hin oo'a yoo kana keessaa baane hin hojjetama lixarratti sababiin ittiin hojjetamne hin jiru. Kanaafis qabeenya uumamaa qabnutti sirnaan fayyadamnaan rakkoo hojii dhabdummaa biyyattii hiikuun akka danda'amus dubbatan Pireezidaanti Lammaan. Etoo asitti qabaanne lafti babal'aan jiru kun dargaggeessi irratti etoo ijaarame hordaa duuba deemuun hafeeti. Waggaa muraasa keessatti dinagdee meeqatti geeddaruu danda'a. Isaati lafa gurguddaa ukkeerraa abbootii qabeenyaa seeraan ala qabu jennee lafa irraa fuunee dargaggeessaaf laanne boqqolloo mamtu irraa qotamee gale barreen gaddaa
laftiin irratti hojjetamiin baay'ee jira. Marii hawaasaa magaalaa Naqamtee kanaan pireezidaantii Lammaanii fi ministeerri muummichaa Dr. Abiy Ahimad komii fi gaaffilee dhiyaatan irratti deebii fi yaadota furmaata ta'a jedhanis kaa'aniiru. Dr. Abiy rakkoolee hawaasaa gam fayyadamummaa diinagdeetii fi bulchiinsa gaariitiin jiru furuuf caasaaleen bulchiinsaa hawaasatti dhiyoo jiran itti gaafatama irraa eegamu ba'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Asteenyee wal faarsaa waa'ee seenaaf aadaa keenya dubbachaa hoo jiran rakkoo Naqamtee hiikuu hin dandeenyu. Achi baanee waa fiduu barbaadu dubbiin. Gaafa achi baanoo qaawwa akkam banamne waa'ee gandaa, waa'ee aanaa, waa'ee godinaa isin hojjedhaa maaf nu rakkistu? Of bulchaa nageenya keessan eeggadhaa isa kaan isa ala jiru isa fagoo jiru nutti finneetu waa jijjiirraa jechuudha. Yakka malaammaltummaa dhaabbilee fi piroojektota mootummaa irratti raawwatame adda baasuudhaaf ijootaan 3 darban keessa qorannoo fi hojiin ragaa walitti qabu hojjetamee shakkamtoonni 59 to'annaa jala ooluusaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksise. Mootummaan hojii ijoo taasifachuudhaan hojjechaa jiru keessaa inni tokko malaammaltummaa miidhaa mootummaa fi biyyarra gahaa jiru hir'isuudha jedheera abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Birhaanuu Tsaggaayee. Keessumayyuu sirna adeemsa bittaa mootummaa keessatti sochii malaammaltummaa kan haala walxaxaatiin raawwatamaa turuusaa abbaan alangaa kun himanii jiru. Adda durummaan immoo dhaabbanni tajaajila bittaa mootummaa bulchiinsi qabeenyaa fi faayidaan ala taasisuun isa tokkodha jedhan. ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት የሚባል dhaabbanni tajaajila bittaa mootummaa bulchiinsa qabeenyaa fi faayidaan ala taasisuu jedhamu qaamolee mootummaa adda addaatiif bittaa waliin kan raawwatu eeyyamas kan kennudha. Himannaan yakka malaammaltummaa cimaa dhaabbata kanarratti dhiyaate ilaalchisee qamadii meetirik toonii 400 bituuf caalbaasiin bittaa idil addunyaa bahee ture. Adeemsa bittaa kana keessattis faayidaa walitti hidhamuun qabeenya mootummaa irratti miidhaan akka ga'u taasifameera. Dhaabbanni kun hooggantoota olaanoo koorporeeshinii hojiiwwan daldalaa Itoophiyaa jedhamu waliin ta'uun qamadii kana bituuf gatii dhiyeessanii turani. Koorporeeshiniin kun gatii doolaara miiliyoona 94 dhiyeessee tures. Dhaabbanni biroo gatii gadi aanaa kan dhiyeessu osoo jiru seeraan ala doolaara miiliyoona 19 akka kaffalamu taasifameera. Kan biraas dhaabbanni gatii olaanaa dhiyeesse kun dhaabbata doonii Itoophiyaatiin geejjibsiisuu osoo qabu doolaarri miiliyoona 4 akka dhabamu taasiseera. Dhaabbatuma kanaan wal qabate shakkamtoonni dhaabbatichaa dhiyeessitoota biroo waliin ta'uudhaan waajjiraalee mootummaa adda addaatiif koompitara bituu fi dhaabbata qorannoo teeknikaa darbee seeraan ala kuffisuudhaan dhaabbata birootiif dursa kennaniiru. Koompitaroonni bitamanis sadarkaa jedhamee gadi waan taaneef tajaajila kennuu hin dandeenye jedhame. Dhaabbanni mootummaa kan biroo ammoo koorporeeshinii koonistiraakshanii hojiiwwan bishaanii yoo ta'u hooggantoonni dhaabbata kanaa waliin ta'uun karaa seeraan alaatiin bittaa sibiilaa birrii miiliyoona 58 oliin akka raawwatan ta'eera jedhan. Obbo Birhaanuu Tsaggaayee walumaa galatti dhaabbanni afran irratti dhimmi yakka malaammaltummaa kana qorachuudhaaf gareen qindaa'ee hundeessuun ragaa namaa fi barreeffama gaheen walitti qabuudhaan hooggantoonni mootummaa fi abbootiin qabeenyaa 59 to'annaa jala ooluun isaanii himamee jira. Warshaan sukkaaraa 13 mootummaa jala turan gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti dabarsuudhaaf ta'u koorporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa beeksisee jira. Warshaaleen kun gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti darbuun isaanii biyyattiif carraa gaarii ta'uu ministeerri maallaqaa beeksise. Warshaaleen kun wiixata dhufurraa eegalee guyyoota 10 fi toora weebsaayitii dhaabbatichaa irratti abbootii qabeenyaatiif kan ifoomsaman ta'uu himameera. Alii Daddafoo. Ministeerri maallaqaa fi koorporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa wal ta'uudhaan ibsa miidiyaaf kennaniin piroojeektiiwwan sukkaaraa hojii keessa jiranii fi kanneen hojjetamaa jiran 13 hiriyoota dhuunfaa biyya keessaatii fi biyya alaatti dabarsee kan kennu ta'uusaa beeksisee jira. Kaa'uun dhaabbileen kunniin gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti dabarsuun barbaachiseefis rakkoowwan sukkaaraa wajjin wal qabatanii biyyattii keessatti mudatan hambisuuf akka ta'e daayrektarri olaanaan koorporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa obbo Wayyoo Rooba beeksisaniiru. እነዚህ ፕሮጀክቶች በቁጥር 13 ይሁኑ እንጂ ከኮርፖሬሽኑ አቅም በላይ ሆነዋል። Piroojeektiiwwan kunniin lakkoofsaan 13 haa ta'an malee humna koorporeeshiniitti ol ta'anii jiru. Dhaabbilee dhuunfaas keessa galchuun kan barbaachiseef dhiyeessii sukkaaraatii fi gatii isaa wal simsiisuudhaafi. Kun immoo rakkoo sukkaaraa gama dhiyeessiitiin gabaa irratti mul'atu furuuf barbaachisa.
Warshaaleen kunniin wixata dhufurraa kaasee guyyoottan 11 gama toora intarneetiitiin kan ifooman yoo ta'u, dhaabbileen kunniin gara dureeyyoota dhuunfaatti darbuun isaanii faayidaa dinagdee biyyattii fi uummata giddugala kan taasifate ta'uunsaa carraa gaarii biyyattiidhaaf fida kan jedhan immoo Ministeer Deetaa Ministeera Maallaqaa Dr. ኢዮብ ተካሪኝቲ እናተቆና ለሀገሪቷም ለተቋሙም መልካም ነገር ነው ይዞ መጣው ፕራይቬታይዜሽን biyyaafis ta'e dhaabbilee kanaafis wanta baay'ee carra qabeessa ta'ee fida malee sodaa ta'uu hin danda'u. Warshaaleen kunneen gara abbootii qabeenyaa dhuunfaatti darbuun isaanii muuxannoo gaarii dinagdee walitti hidhamiinsa gabaa gara biyyaa fida. Kun immoo hojjettoota warshichaatii fi jiruu isaanii akka fooyyeffatan taasisa. Warshaaleen kunneen abbootii dhuunfaatiif kan darban isaan kuuwwan guutumaan guutuutti yoo ta'u, isaan kun walakkaa ta'uun isaa beekameera. Sirnaa fi dhaabbilee jajjabeessuun jeequmsa gama hawaasummaa fi siyaasaan uumamu furuun ni danda'ama jedhame. Mariin paanaalii waajjira ministeera muummeetti dhaabbilee fi ijaarsa sirna dimookiraasii jedhuun gaggeeffameera. Abdulnaasir Jamaal. Waajjirri ministeera muummee dhimma tokko irratti jedhu adeemsa ijaarsa sirnaa fi dhaabbilee irratti sagantaa marii yeroo lammaffaaf qopheesseera. Sagantichi ogeessota garaagaraa fi aangawoota mootummaa kan hirmaachise yoo ta'u, dhaabbilee jijjiiruufis ta'ee hundeessuuf seerotaa fi ittiin bulmaanni bahan fedhii hawaasaa giddugaleessa taasifachuu qaba jedhameera. አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ህጎችና ደንቦች yeroo tokko tokko seeronni fi ittiin bulmaanni kunneen waan hin taane ta'anii yeroo argamani isaan jijjiiruuf sagantaan heera mootummaa gubbaatti qabsoon ni jiraata. Ittiin bulmaanni tokko tokko yoo jijjiiramuudhaa baates ammoo warraaqsi ni dhufa. Kanaafuu dhaabbileen yeroo hundeeffaman seeraa fi ittiin bulmaataan kan wal qabatanidha. Dhaabbilee hundeessuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsuun duratti humna nama baratee horachuun ilaalchi gaariin akka uumamuuf hojjechuun barbaachisaadha jedhan. የቱንም ያህል ጠላቶቻችን ቢበዙ የቱንም ያህል ችግር ቢገጥመን hanguma fedhes diinonni keenya baay'atanus hanguma fedhes rakkoon nu mudatus baacoo fi maalna dhibdee hojii caala akkasumas jaalalaa fi hawaasa keenya dhabuurra wanti nama miidhu hin jiru. Isaan kunniin keessa keenyatti kan dagaaganidha. Nuti irra caalatti hojjetaa kan jirru daandii fi gamoo irratti malee sammuu ilma namaa irratti miti. Dhaabbilee akka ciman taasisuun jeequmsa hawaasaa fi siyaasaa uumamu hambisuuf akka gargaaru saganticha gubbatti ibsameera. ተቋማት ህያዋን ሲሆኑ በጥሩ ቁመና ላይ ሲገኙ dhaabbileen cimina argatanii yoo jabaatan boca mootummaa fakkaachuu hanga jijjiirutti gahee qabani. Amma immoo haala keessa jirruun yeroo ijaarsa dhaabbilee haasofnuu fi jijjiirama dhufee gara gadiitti buufnudha. Ijaarsi dhaabbilee seera bu'uura taasifatanii yoo hundeeffaman faayidaa olaanaa qabaachuus eerameera. የመንግስትን ስራ ማንም ሊሰራው አይችልም። መንግስትና መንግስት ብቻ hojii mootummaa eenyuyyuu hojjechuu hin danda'u. Kan hojjetu mootummaa qofa. Kun amala adda ta'een irra caalaatti hojiin mootummaa heera mootummaa fi akkasumas seerota biroo kan hammatudha. Hojiin mootummaa seera irraa qofa kan madduudha. Yoo hojjetames yoo raawwatames heera mootummaa qofaan ta'uu qaba. Saganticha irratti yaaddonni garaagaraa dhihaachuun irratti mari'atamaara. Kanaan dura waajjira ministeera muummeetti yeroo jalqabaaf mata duree bal'ina abdii yaadaa jedhuun mariin paanaalii qophaa'uun ni yaadatama. Afaan Oromoo sadarkaa digirii sadaffaatiin kennamuun ogbarruu fi qorannoo afaanichaan gaggeeffamuun guddisaa jedhameera. Kun ammoo xiinsammuu hawaasaa fi dhaloota dhufuu ijaaruun ofitti amanamummaa isaanii akka dabalu godhaa jedhan barattoonni digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee dabalata qabna. Afaan Oromoo bara 1987 irraa eegalee afaan barnootaa ta'uu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarraa eegalee kolleejjota naannicha keessatti argaman hundatti eegalee suutuma suutaa yuunivarsiitota keessatti sagantaawwan adda addaatiin kennamuun har'a yuunivarsiitota 16 keessatti afaan Oromoo barsiifamaa jira. Hangafummaan dhaabbilee barnoota olaanoo digirii jalqabaa fi lammaffaan afaan Oromoo barsiisaa turan keessaa tokko Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Yeroo ammaa kanattis yuunivarsiitichi hangamiyyuu dhiibbaa guddaa keessaa haa darbamu malee afaan Oromoo sadarkaa digirii sadaffaatiin kennuu eegalee jira. Kun ammoo sadarkaa qorannoo afaanichaa ol guddisaa jedhan. qorannoo irratti hundaa'ee saayinsii irratti hundaa'ee kan jiru baasuudhaaf kan kanaan dura dogoggore sirreessuudhaaf qorannoowwan keenya amma digirii duraatitti jiran illee baay'inaan kan warri biraa qorate of keessaa waan dhugaa ta'e illee hubannoo dhabuurraa illee ilaalcha turerraa illee wantoonni daddaban tokko tokko jiru. yoo qorannoon akka kanaa babal'ate isa sanallee sirreessa. Barattoonni kanarraa eebbifamanii yuunivarsiitii adda addaa dhufanii namoota maastersii afaaniin qabanii aadaadhaan kan qabanii isaan kun asii eebbifamanii yeroo deebi'anii hooggantoota jechuu dandeenya, qorattoota jechuu dandeenya, barsiisota jechuu dandeenya kana oomishuudha. Kun immoo guddina afaaniif baay'ee barbaachisaadha.
Bara kana barattoota 8 simachuun kan sagantaa kanaan barsiifamaa jirani. Sadarkaa kanarra gahuun afaanichaa kun ammoo afaanichaan qorannoo fi qo'annoo ittiin hojjetamuun afaan teekinooloojii taasisuu keessattis gahee mataa isaa bahataa jedhan barattoonni sagantichaa. Afaan teekinooloojii godha, afaan saayinsii fi afaan qorannoo taasisaa jechuudha. Kanaaf guddina afaan kanaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dura afaan Oromootiin waa'ee Oromoon barreessan, afaan biraatiin waa'ee Oromoo barreessan. Har'a immoo afaan Oromoo waa'ee afaan Oromootiin akka barraa'u ta'a jechuudha. Ofuma isaa waa'uma isaa akka dhagahamutti akka keessa isaa jirutti baasee dubbata, baasee barreessa, kan barreesse immoo deebisee ittiin tajaajila. Gama biraan ammoo muuxannoo biyyoota guddatanii irraa afaan dhalootaa hanga gulantaa barnoota olaanoottiin barachuun eenyummaa fi aadaa ofii akka gadi fageenyaan beekan gochuun xiinsammuun dhalootallee ijaaraa jedhan. Afaan ofiitiin barachuun suni dafanii waan haaraa tokko wajjin dafanii baruudhaaf ofitti fudhachuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf baay'ee gargaara. Afaan kanaan nama moggaasuun maqaa namatti baasuun bakka namni itti qaana'ee maqaatti jijjiiratu ture. Bakka itti namni qaana'ee dhokatutu ture. Afaan kiyya sadarkaa kana gahee anarraa hoo maaltu eegama? Animmoo maalaan gumaachuu qaba jedhee sadarkaa itti of gaafaturra ofummaan bakka itti dhagahamudha saba kana akka saba kanaatti yoo ilaalle jechuudha. Kana malees adeemsa afaanichaa gara afaan hojii federaalaa gochuutti deemamu keessattis gaheen kun taphatu olaanaa akka ta'e illee eeran. Qorannoo fi qo'annoo sadarkaa PhD'ttis haa ta'u sadarkaa maastarsiitti afaan Oromoo qofa uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata biyyattii guutuu irratti illee kan hojjetu ta'uusaa. Kana jechuun immoo afaan Oromoo qaamni biraallee akka tajaajilamu akka itti fayyadamu gahee baasaa jechuudha. Tajaajila kennaa jechuudha. Hojiin eegalame kun caalmaatti akka galma ga'uuf ammoo deeggarsaa fi gumaacha hayyootaa fi qaamolee garaagaraa barbaadaa jedhan Dr. Xilaawun. Sagantaan kun yoo jalqabamu abdii mool wajjin hin qabnuun waa hedduun guutaa fiitii miti. Amma rakkoon jira san lakkaa'uuf oduu taane amma danda'ameen garuu xiyyeeffannaan warra duraa kanatti akkuma ilmaan gafaatiif kennamu sanuyyuu Finfinnee keessatti yuunivarsiitii kana keessattis haa ta'u amma danda'ameen xiyyeeffannaan keessan iyyafannoon Oromoon bira nafin jedha. Fuuldurattis sagantaa sanbataa fi dilbataa dabalatee sagantaa galgalaatiinis kennuuf qophiirra jiraachuudha. Manni maree paartilee siyaasaa guyyaa borii hojii eegalaa jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa. Saranni kakuu akkaataa hojii keessoo paartilee siyaasaa qajeelchus dhihaate ragga'ee jira. Manni maree waliin paartilee siyaasaa boruu hundaa'us borurraa eegalee hojii isaa akka eegalu kan himame. Odeeffannicha kan hordofee darabee keenya Oliiqaa Balaayee egaa kanarratti immoo odeeffannoo dabalataa nuu kennuudhaaf as istiidiyootti argameera. Baga nagaan dhuftee dhimmi ijoon marii har'aa maal ture kan jedhu nu kaasime. Galatoomii mabeet egaa paartileen siyaasaa biyya keenya bitootessa 2011 sanada walii galtee walii mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Marii hedduu booddee jechuudha. Yeroo adda addaa marii taasisuun isaanii yaadatama. Sanadoota lamatu ture. Keessumaa inni jalqabaa sanada raawwii keessoo hojii mana maree waliinii paartilee siyaasaati. Mana maree waliinii kan irratti hundeessan jechuudha. Manni maree waliinii kun sanadichi jechuu kooti kutaalee garaagaraati kan inni of keessaa qabu. Inni tokko keeyyata 14.5 bu'uura godhachuun paartileen siyaasaa ofii dhuma isaanii kan isaan hundeeffatanii jechuudha. Paartilee siyaasaa bitootessa 2011 waliigaltee mallatteessan hunda kan ilaallatudha. Sanadi waliigaltee kun jechuudha kutaa lammaffaasaa keessatti sirna hojii gaggeessitoota walgahii mana marichaa walitti qabaa itti aanaa walitti qabaa fi barreessaa fi dhimmoota garaagaraa kan of keessatti qabatedha jechuudha. Sanadni kun kutaa sadaffaasaa keessatti immoo koreewwan adda addaa kan garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Sirna walgahii baay'ina miseensummaa bara hojii fi dirqama miseensaa kanaaf kan kana fakkaatan of jalatti dhimma qabatedha jechuudha. Kutaa arfaffaa keessattis immoo akkasuma dhimmoonni adda addaa ka'aniiru mabeet baajata koree to'annoo fi oodiitti koree itti fayyadama miidiyaa barnootaa fi qulqulleessituu kan kana fakkaatan of keessatti kan qabate ta'uu isaati jechuudha. Sanadi inni lammaffaa immoo sanada kakuuti kan inni jedhamu. Sanadi kakuu kunis immoo kutaalee gurguddaa of jalatti qabu keessaa dhimmoota adda addaa of jalatti qabateeti kan inni jiru. Kutaa tokkoffaa keessatti bitootessa 2011 kan mallatteeffame ta'uu isaa kan inni of keessatti qabatu ta'e keeyyata 17 muraa 2 jalatti kan inni hammatee dhimmoota garaagaraa kan inni haasa'u. Keeyyata 2 keessatti naamusa ol iyyannoo fi murtoo kenniinsaa irratti kan xiyyeeffatee dhimma adda addaa kaasudha. Kutaa sadaffaa jalatti immoo adabbii murtoon adabbii akka ka'u gaafachuu fi ol iyyannoo murtoo fi murtoo galmeessanii qabachuuf kan kana fakkaatan of keessatti qabatee kan ragga'ee jirudha jechuudha. Kutaa arfaffaa fi sadhumaa keessatti immoo icciitii eeguu fi kan kana fakkaatan
kan of keessatti sanada qabate ta'uu isaati jechuudha. Keessumaa erga sanadoonni kun lamaan dhiyaatanii booddee miseensonni paartilee siyaasaa irratti mari'achuudhaan gaaffilee garaagaraa kaasuudhaan kan isaan guyyaa har'aa kana raggaasisanii jiran jechuudha. Sanadoonni kun egaa adeemsa paartilee siyaasaa biyya keenya keessatti dhimma hojii isaaniitti akka isaan gargaaranidha kan inni himamu. Dhimma kana wajjin wal qabatee egaa keessumaa sanadoonni kun faayidaa guddaa akka qabanidha kan himame. Keessumaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa adda burtukaan miidhagsaa dhimma kanarratti yaada isaan kennan maalinni manni marichaa boru kan hundaa'u kun jechuudha. Manni marichaa nagaa eegsisuu deeggartoota isaanii paartilee siyaasaa wajjin wal beeksisuu fi akkasumas immoo qophii filannoo akka taasisaniif guddaa akka isaan gargaaruudha kan isaan kaasanii jiranii. Egaa dhimma filannoo dhufu irrattis maaltu akka qabu yeroon murtaa'aa ta'e gara fuulduraatti akka beekamuu fi ammaaf itti deemamaa akka jiruu fi qorannoo garaagaraa gaafa gaggeeffamu guyyaan filannoo yoom akka ta'u ifatti akka beekamu kan isaan kaasanii. Lakkoofsi paartilee siyaasaa dhimma nama baay'ee biratti haasa'amudha miti. Paartileen siyaasaa baay'achaati kan isaan jiran. Egaa haala kanaan dura keessa turanii fi haala mijataa yeroo ammaa kana keessa jiran irraa kan ka'edha paartileen siyaasaa kan isaan baay'achaa jiran waan ta'eef gara fuulduraatti immoo yaadaa fi adeemsa walii hubatanii gara tokkotti akka dhufanii abdiin qaba jechuudhaan kaasaniiti kan isaan jiran. Egaa akka walii galaatti mabeet sanadoonni kun ragga'anii guyyaa boruu kaasee manni marii waliinii paartilee siyaasaa kun hojii isaa kan eegalu yoo ta'u mariin kun itti fuudhaan guyyaa boruu filannoo Itoophiyaa fi seera paartilee siyaasaa jedhu irratti mariin taasifamee mariin yeroo ammaa kana ni goolabamaa jechuudha. Galatoomii olii qaba odeeffannoo dabalataan hundeesseef. Ulfaadhu baay'ee. Oduun dhaggeeffachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraatii kan isin bira gahaa jiru gara oduu biyya alaatti dabarree jira. Manni maree humna waraanaa Suudaanitti hundaa'uun mormiin uummataa caalaatti akka kaka'u taasisee jira. Humni waraanaa Suudaan pirezidaantii Omar Hassan al-Bashir aangoorraa buusee jeneraal Ibn Affaa kan durfamu mana maree hundeessuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee uummanni ji'oottan sadan darbaniif hiriira mormii bahee mootummaa al-Bashir aangoorraa fonqolchuun injifannoo hatamneera jechuun mormuu isaa itti dhufeetii jira. Aangoon mootummaa dhuunfachuuf fedhii akka hin qabne kan beeksisan manni marii humna waraanaa gama isaatiin ammoo Gabroon Omar Hassan al-Bashir mana murtii yakkaa idila addunyaa Zaheegitti jiru dabarsee akka hin kennine beeksiseera. Gamtaan Afrikaa gama isaatiin fonqolcha mootummaa Sudaan irratti raawwatame kan balaaleffatu ta'uu Aljazeeraatu gabaase. Daawwattoota ammoo gara oduu biizinasii guyyaa har'aatti dabarree jira. Gabaan oomisha Itoophiyaa bitootessa darbeerraa kaasee oomishaalee qonnaa toonii 84 gabaaf dhiyeessuun galii birrii biiliyoona 3.6 argachuusaa beeksisee jira. Yeroo dhihoo asitti gara gabaa alaatti kan dhufe atarrii akurii bitootessa toonii 21,000 gabaaf dhiyeessuun birrii miiliyoona 282tti gurguramee jira. Bitootessa keessaa guyyoottan gabaa 21 keessatti bunni toonii 30,000 fi 216 akkasumas liixni tooniin 26,900 fi 90 gabaaf dhiyaatee jira. Oduu wal fakkaatuun ammoo gabaan oomishaa miseensummaan isaa gara birrii miiliyoona 3.5tti ol guddatuun gurgurameera jedhameera. Gabaan oomisha Itoophiyaa teessummaa miseensummaa isaa akka gurguruuf kan barbaadaniif kurmaanaa waggaatti caalbaasii baheen teessoo miseensummaa akka gurguramu beeksisee jira. Agarsiifni turizimii Afrikaa waggaa kanas Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaatii jira. Ogeessonni damichaa agarsiisicha irratti hirmaachuun iddoowwan hawwataa turizimii addichaa agarsiisuun turistoota hedduu hawwachaa akka jiran himameera. Mangistuu akkuma. Dhaabbileen dhimmoota turizimii fi hojiiwwan damichaan wal qabatan irratti hirmaatan guutummaa Afrikaa irraa walitti ba'anii agarsiisa turizimii Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru irratti oomishaa fi tajaajila isaanii beeksifachaa jiru. Agarsiisicha irrattis dhaabbileen turizimii fi abbootiin qabeenyaa idil addunyaa bifa adda ta'een hirmaachaa akka jiran ibsameera. Hirmaattonni agarsiisichaas kan yeroo kamiyyuu caalaa agarsiifni bara kana Afrikaadhaaf bu'aa guddaa akka qabu dubbatu. Dameen turizimii Afrikaa kan yeroo kamii caalaa guddachaa jira. Kunis bakkeewwan turizimii addunyaa biroon jibbisiisaa waan jiraniif Afrikaanis yeroo ammaa buufata turizimii ta'aa jirti. Abbootiin qabeenyaa addunyaas damicha irratti hojjechuuf fedhii agarsiisaa jiru. Agarsiisicha irrattis baankii misooma Afrikaa fi baankiin addunyaa yeroo jalqabaatiif hirmaachaa jiru. Fedhii fi hawwii guddaatu jira. Abbootiin qabeenyaa addunyaa hedduun gara damee turizimii Afrikaa dhufaa jiru. Lakkoofsi namoota hojii irra jiranis dabalaa jira. Afrikaanis abbootii qabeenyaa damicha irratti muuxannoo qaban ishee barbaachisa.
agarsiisa turizimii Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru kanarrattis abbootiin qabeenyaa biyyoota garaagaraa irraa damee turizimii irratti hirmaatan argamanii jiru. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaas walitti dhufeenya biyyattiin biyyoota Afrikaa waliin qabdu kan yeroo kamiyyuu caalaa cimaa akka jiru ibsitee jirti. Our African people still friendly with Chinese people. Uummanni Chaayinaa Afrikaa waliin michooma gaarii qaba. Kanaaf lakkoofsi turistoota Chaayinaa dabalaa jira. Afrikaan kibbaa qofa bara faranjoota 2016tti turistoota 60,000 oltu dhufee daawwate. Turistoonni biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufuun agarsiisa irratti hirmaatanis guddina turizimii Afrikaa irratti hubannoo argataniiru jechuun kan gabaase CGTN'dha. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya amma immoo gara odeeffannoon ispoortii sa'aatii kana simbiraan geenyutti jirra. Isaaf immoo Muktaar Abdallaa asitti argama. Odeeffannoowwan ijoon ispoortii keessatti irra dhageenyu maal fa'aadha Muktaar? Tole galatoomee dorgommiin guutuu Oromiyaa magaalaa Naqqamteetti gaggeeffamuu fi guyyoota muraasa ta'e isarratti daawwattoota bira kan geenyu qabna. Gama biyya alaatiin immoo taphoota liigii Awurooppaatiin kaleessa taphataman bu'aa isaanii akkasumas immoo taphoota har'a galgalaa fi boru taphataman ilaalla jechuudha. Ajeetti ufuu dandeessaa daawwattoonni keenya sanga xumuraatti waliin tura. Oduu sa'aatii kana waliin ammoo kan isin waliin turu Muktaar Abdallaati oduu biyya keessaatiin an eegala. Morkii Piriimeer Liigii Itoophiyaa torbee 20ffaan boru tapha tokko taphatamuun eegalama. Boru waaree booda sa'a 9 eegaluun raayyaan ittisaa dirreesaan alaa yuunivarsiitii Walwaaloo Adigraat waliin kan morkatu ta'a. Dorgommiin ispoortii guutuu Oromiyaa 25ffaan eebila 6 irraa eegaluun magaalaa Naqamteetti kan gaggeeffamu ta'uu Koomishiniin Ispoortii Oromiyaa beeksise. Dorgommichi dhaadannoo haaromsa misoomawaa ispoortii naannoo Oromiyaa giddugala atileetii ni taasifnaa jedhuun gaggeeffama. Dorgommicha irratti ispoorteessitoonni 4,000 ol godinaalee Oromiyaa 20 irraa ni hirmaatu jedhamee eegama. Dhimmicha irratti ibsaa miidiyaaleef kan kennan Koomishinii Ispoortii Oromiyaa Koomishinar Naasir Huseen dorgommichi waltajjii godinaalee naannoo Oromiyaa muuxannootti wal jijjiiran ta'a jedhaniiru. Walitti dhufeenya godinaalee fi magaalota keenyaatis karaa gaarii ta'een aadaa sona kan itti wal jijjiiratanidha. Walumaa galatti kaayyoon shaampiyoonii kanaa sadarkaa ispoortii naannoo keenyaa irra jiru madaaluu fi ispoortitoota haarawaa dandeettii addaa qaban kilaboonni asirratti argamanii akkaataa itti filachuu danda'anis waan uumamuuf kanaanis kilaboonni hedduun ijoollee haarawaa kan argatan ta'a jechuudha. Dorgommiiwwan sadarkaa biyyaatti taasifaman irratti naannoon Oromiyaa yeroo olaantummaan xumuree fi yeroo isteediyeemiin Wallaggaa eebbifametti dorgommiin kun gaggeeffamuun adda isa taasisaa jedhan koomishinarichi. Isteediyeemii Wallaggaa haarawaa kan kalee bakka hooggansa olaanaan jirutti eebbifamee irratti kan gaggeeffamu. Kunis shaampiyoonii keenya kan baranaa kana adda isa taasisa. Bikoos yeroo jalqabaatiif isteediyeemii istaandardii olompikii eeggatetti dorgommii gaggeeffamu ta'uu isaas adda isa godha. Kanaaf waliigalatti qophiin keenya shaampiyoonii kana jalqabsiisuu kan nu dandeessu ta'uu isaa madaallee ispoortitoota kana simachuutti kan deemamaa jiru. Dorgommichaaf bulchiinsa magaalaa Naqamtee waliin ta'uun qophiin barbaachisu hundi xumurameeraas jedhaniiru. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Faayisaa Biraanuu simannaa fi nageenya magaalichaa eegsisuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuusaa dubbataniiru. Nageenyi magaalaa Naqamtee maal akka fakkaatu nageenyi godina Wallaggaa naannoo magaalaa Naqamtee aanolee jiru wajjin wal qabatee maal akka fakkaatu kan isin dhugaa baataniif taateewwan keessumaatii sagantaawwan adda addaa asitti gaggeeffamaa ture. Irraa jalqabee namoonni asitti hirmaatanii deeman kan gaanuu waan ta'ee osoo jiru nageenya wajjin wal qabatee wanti yaaddessaa ta'u tokkollee kan hin jirre ta'uu isaadha jechaadha. Nageenya wajjin wal qabatee wanti yaaddessu kan hin jirre ta'uu isaa hubatanii ispoortistoonni gara keenyatti achi as imalaa jirtan akka nagaan dhuftanii yeroo gaarii isinii ta'ee moo'ichaan dorgommii keessan gaggeessanii haala isinitti deebitan hawwii qaba bulchiinsi magaalaa. Kanaaf yaaddoon barbaachisu hin jiru. Jaallattoonni ispoortii magaalichaa hundi isteediyeemitti argamuun deeggarsa barbaachisu akka taasisan aangawoonni lamaan dhaamsa dabarsaniiru jechuun Nuuruu Amaanoo Naqamtee irraatii gabaaseera.
Oduu biyya alaatiin tapha deebii nuusa xumuraa Champions League Afrikaan boruu taphoonni 3 kan taphataman ta'u. Bu'uuruma kanaan boru waaree booda sa'a 12 eegaluun kilabni Riippaabilikii